السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtu nagaa keessanii ishaata zaana mara lafaal kan viidiyoo godhaarra akkasii qulqullina kaameraa ifina isaatiif dhiifamaa sumaanu innaas viizaa hordoftuu kiyya tokko kana kuno akkuma argitan haala kanaan obboleettiin kiyya qopheessitee daraartuun jechuudha. Ana yeroo hedduu ni qopheessite garuu video hingono akkuma isinitti meen hamma baay'ee tokko biiziidha dhamucaati kan as viizaa meeshaalee garagaraa isiniif qopheessu isiidha jechuudha. Na isiitti ajajachuu dandeessu lakkoofsa illee duwwaa 917 82 WhatsAppis qabdi himos qabdi jechuudha. Kana lamaniin argachuu dandeessu. Akkuma kanaan dura jedhu ka namoonni dura kana gatii walitti natti mijattanu hin mijatu jechuudha. Akkasni gaa viidiyoo kana namni haaraa namni biraas kana durallee haasa'eera. Namni haaraa namni biraas illee ilaaluu danda'a gatii ta'e ilaalee ajajachuu barbaaduu danda'a gatii ta'ennaan irra deddeebisee haasoftaa jechuun keessantu malaka namoonni yeroo hunda viidiyoo kolaaltanuu namoonni guyyaa guyyaan hanga namni viidiyoo gadhiisu namoota haaraa daddabalamee ilaalutu jira jechuudha. Viidiyoo namaa hin arginanu namoota haaraa dabalaman. Kanaaf wanta tokko irra deddeebinee dubbanna malee asaan dheeratee farriitti hin fe'amu maal jedhama. Kanaaf namoonni jalqaba gatii isaatii lamaama isaa nutti mijattanuu yeroo biyya jirtan namni tokko yeroo suuqii yookiin gabaawaa bitachuu dhaqee awwala dhaqee gatii gaafatee dhufee birrii fudhatee hin deemusaa. Akkuma sana jechuudha. Kunis tilmaamamaan waan bitachuu wanta kana bituu barbaadan tilmaamamaan ergattanii akkasitti bitamee yoo birriin keessan hafee yoo wal gahee waan qatee mana tan qatee isiniin jedhama jechuudha. Kun akkas maashaallah amma akka yeroo hammaa kanatti gatii isaa isinitti himna. Namoonni kaan lafti ganna maatii keessanii ganna kana maatii keessa waan akkasiitiin ilaaluun bareedaadha na lafti ganna gatii ta'ennaan jechuudha. Gabirri biyya keenya kana niyyattanii illee saaliyaan viidiyoo wantoota akkanaa bituu niyyattaniituma qalbii keessaa qabdanuu saaliyaan ofiifuu baddeetti ofiifuu viidiyoo gadhiisaan jirtu haadha mucaatii waan akkasiillee kan qalbii keessan keessa dhagahamu yoo jiraate isa jedhudha. Darbinee viidiyoo akkasii kan poosti godhaa jiru malee hin hojiin hin dhiifamne inuma hojjetamaara viidiyoo maxxansuun dhiisee malee. Akkasii gaa hundaafuu arguun amanuudha isa jedhamti. Kanaaf viidiyoo godhutti jirra amma kanamaan kara gatiitti. Ishii daraartuu shunkurtiin kiiloo meeqa? Kiiloo 5. Kiiloon isaa meeqaati? 125. Ishii timaantimichi kiiloo meeqa? 80 kiiloon. Maashaallah qannaseera 150 170 ture miti. Egaa timaantimii kiiloo 5 isaaba birrii 150 isaa miti. Isaaba 80 isaaba kiiloon tokko birrii 80 jechuudha. Shunkurtiin isaaba kiiloon birrii 125. Ishii qullubbii egaa qullubbiinis immoo wal caalala. Inni kun isaaba 250ti bareedaa amma xaree bitee 220 jira 200 hin jira inni kun 250 kiiloon tokko. Ishii Gijimbillimmoo kunoo 120 kiiloon tokko. Gijimbilli kiiloon birrii 120. kiiloo meeqa? Kiiloo 2. Kaarotiinis kiiloo 2 birrii 80 kiiloon. Birrii 50 kiiloon tokko. Kiiloo 5. Qaysiriin. Kun immoo dinnicha kiiloon birrii 40. Kun immoo barbarreedha. Kiiloon tokko birrii 1300. Akkam daracheesse kaameraan. Ishee paastaadha fireen tokko birrii 120 kun. Fireen tokko sagaleen bituu dhagahamuu dhiisuu danda'a. Paastachi kun kiiloo fireen tokko isaaba birrii 120 miti. Ishee አንደኛ ሁለተኛ ቀበ ቦዚ ኦኬ ምናምን ይጀርኩን አንደኛ አይደም እሺ ሰው ግደ
So giddi birrii 80 tokkoon isaa kun ilaa. kiiloo tokko jechuudha. Ishii saamunaa iskaayii. Iskaayin immoo birrii 110. Andeenyaa bareedaadha saamunaan isaa. Anuyyoo namaafuu kana naa bittisa kanan fayyadama. Baay'ee tokko bareedaadha saamunaan kun. Saamunaan kana oliin jiru jechuudha biyya keenya keessa. Shiroo kiiloon tokko baaqela kiiloo 5 kiiloon isaa meeqaati? Saba birrii 75 kiiloon tokko. Misirii kannasnee 400 inni mallee inni kun kiiloon tokko 400 ture innis 400 fooyyee turanii godhin yeroo sababa beenzila yeroo lola Iraanii wanti hundi dabalee wanti iddootti deebi'een jiru jechuudha. Hamma yoona namni tokko gatii meeshaalee yeroon isinitti immoo maali yeroo sana kan ol ka'e jechuudha. Wanti gadi deebi'ee tokko iyyuu hin jiru. Misirri kun illee jechuudha kiiloonii 200 fooyyee ture miti duraan 400 ta'ee 4 fooyyee ture achumatti hafe jechuudha. Mee sukkaara kiiloon tokko birrii 200. Ishee as biratti xaafii farasillaa meeqa? Farasillaa 4. Farasillaan tokko xaafiin. Walumatti kun walii gala daakamee ba'e meeqa farasillaan 4? Farasillaan 4 birrii 8,500. Ruuzni makameera kaa hundinuu akkuma filaagootii keessaniiti. Xaafii duwwaa gootanus yaa gatiin ruuzaaf gatiin xaafii waluma duuka. Garuu sababaan ruuzni itti namuuf absiitii fuudhaa hin barakataa hin bareeda. Kanaaf itti makama. Ishee as biratti duqeetii 50 kiiloo birrii meeqa? 600. Kiiloo 50 jechuudha duqeetiin kun kunoo qunxaa inni qabne fayyaadha. Akkasii as biratti daakuu mooqaa maashaallah. Hordoftuun kiyya kuni akkasiin jette jalqaba duqeetii kiiloo 100 jette. Innaan nuti yaada qayyarsiise jechuudha. Duqeetii kiiloo 100 maal fayyadaa duqeetiin aslan duqeetii miti jedhamu faayidaan isaa hamma kana miti. Duqeetii duraan amma tokko na fayyada hamma hin fayyadamu iyyuu dhiiseera. Innaan amma sana daakuu mooqaa utuu gootee yoo qixxeessaa iyyuu haa ta'u sinsila kiiloo 100 jettee naani aniif sistariin assamni ilaallee isiidhuma naan jettee iyyuu akkas duqeetii kiiloo 100 bitaa jettee amma sanatu daakuu mooqaa iyyuu bihaansi namni wanta nama fayyadu waan namni yeroo hunda fayyadamu utuu godhattee kiiloo 100 maal isaatti fayyadamuu fi jennaanan hayyeetti miidheen ofumaatti garuu isiinillee galatoomaa yaada kana naa kennuu keessaniif jettee daakuu mooqaa kanaa farasillaa tokko baay'ee tokko bareedaadha. Daakamaa miti jechuudha kun kan bitamu manatti daakame qimamii wanti hunditti namni akka ofii keenyaa daaksifannutti jechuudha. Baay'ee tokko urgaa maashaallah. Viidiyoo keessan isinitti urgaa isinitti urgeessuu ture silaa akkasii kun akkuma argitan na namoonni ajajattu zayitii waa irra guddaa zayitii kan barbaachisu akkasuma kan namni illee gatii isaa baruu barbaadu. Zayitii meeqa? Birrii 250. Zayitiin egaa siluma yeroo garii ol ka'a yeroo garii gadi dabalaa. Yeroo ramadaanaa 2,200 waan akkasii ture jechuudha. Akkasii kunoo kana fakkaata kaa asbeezaan na ajajadhaa namoonni ajajachuu barbaadan lakkoofsa daraartuu isinitti miiraa. Yoo ani isiniin deebisne meeshaa biraallee ani baay'ee tokko biiziidha ergaa tuufay baay'ee tokko natti baay'ataa daa'imaati gaa meeshaa ajajuu tajaajila qabbala sana bitanii qopheessanii waan hodhamu waan maalii waa hedduutu natti jira. Kanaaf yoo mina albaata ana dubbistanii yeroo tokko koomantii jalatti maal fayyadaa ta'uu namaan deebistu maal jettu jechuudha. Yeroo tokko lama na dubbistanii waan isinii deebisuu dhiise waa biraatii fi miti qaqqabuu dhabeen ta'a. Kanaaf isii illee dhaqxanii isiittillee himtanii na jechuu dandeessu jechuudha. Isiin natti miti na akkuma beektan yeroo amma kana TikTok irra hojjetaara nama 99tu namatti barreessaa ta'a keessaa nama tokko lama. Kanaaf kana hunda deebifamaa ta'a gatii ta'e jennaan nama akkas itti dhimmee barbaade itti dhimmitanii yookiin haajaa daruurii haajaa waan akkasiitii dhibbatti bitachuudhaan itti ajajamtan yoo ani isiniin deebisne daraartuu lakkoofsa nama isinitti himeen namni tokko viidiyoo irra buttanii dhaggeeffattu. Jalqaba irratti yoo dhaggeeffanne ta'e lakkoofsi isii duwwaa 9 17 82 19 37 kanaan isii argachuu dandeessu lakkoofsa koo silaa ni beektu gaa.
asbeezaan irratti na jajatinaa isirratti jajadhaa rakkoon qabu birrii isiitti ergaan jechuun isiidhuma akkasiin siniin jedha inshaallah akkasii kana fakkaata tajajattanii illee kunoo meeshaa akkasii sitti tajajannee irrattanii natti erguus dandeessu jechuudha maaliifuu akkasii inshaallah waa tokko waan namoonni hedduun itti tajajataa jirtu yaa'u namoonni si tajajachuu barbaadanis jedheetanii akkasii viidiyoon dheerateera afaan yuutuubii kanarra gaa viidiyoo dheeraa ilaaluu namni hin jaallatutti shoorti tiiktookii bareechuudha akkasii hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf tura baay'ee tokko badeen jira yuutuubii irraa viidiyoo man gadhiisullee laayikii naa godhaa piliis namoonni yeroo hunda viidiyoo koo eegdanii jalqabaa hanga dhumaatti ilaaltan galatoomaa shukran tokkoon keessan jechuudha hundi keessaniyyuu namni sichi meeshaa bitachuuf jirtanillee warri bitattanillee maashaallah inuma ilaaltu jechuudha viidiyoo koo yoo waan ta'e as keessatti taasee akkas jedhaa turte jettanii dheengaddana dhukkuba wayii fa'i jedhaan ture na akkam jirta maal jettanii namoonni hedduun keessaan na dubbistanii jirtan kun jechuun viidiyoo koo hanga dhumaa akka ilaaltan naaf galee jechuudha na galatoomaa ulfaadhaa hundi keessanuu alhamdulillah baroon jira maan jedhu hadhas badaa miti garuu aliif du'aayinaa kadhaa inshaallah du'aayinaa godhaan isiniin jedha